tama dirqama akkasitti kana dhalan jenne dhiiran jenne harkatti duubatti hidhanii tumanii maallaqa irraa buusisiisan san karaa seera qabeessaatiin kakka kunoo yoo dhugaa dubban nama yoo barbaadan kunoo akka obsaa teeknoo rakama isaa fudhatanii jechuudha. Nama kanaafaa rakama hannaa feetii nama taaribaan deema jiru isi sana dhaqee waan barbaachisu ta'uu fixee fi isfoosa nuti Oromoon bakka itti rakkataatuma uumamaatuma ajjeefamaatuma jiraatu jira. Garuu kanarraa maaltu nu agarsiisa nuti sabni Oromoo kana wallaahi yoo dhugaa nu gaafatte Oromoon tana abaarsa qabna taatee hin beeku wallaahi nama dhiba akkama taa'ayyatti wallaahi natti dhaga'ama. Ogaan laalee agartee taa'eetti yaada wallaahi baay'ee takka agarsiisa. Asumaanuu inshallah like akka nama biraan naaf geessan viidiyoon tun garuu wallaahi akka wallaalummaa ayyatti waa hedduu irraa haa baratanii namni biyya namaa keessaa karaa seera qabeessaan hin dhufin akka gartee obboleeyyan isaanii karaa gartee keessaafu karaa Yaman taarif kan karaa taarifaa kana hin deemne karaa seera qabeessaatiin akka deeman anumaanuu hanqaniin dhaamsa ayyaa kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatun tota fi artota killetu. Asmanu orang tanah mal kabete na nurufte yotan. Kuma garte tibam ya malaikat galan bahan. Asmanu wallahi ganafna saati abri nusatti oson gara dalaga demayu. Wana mudate yanusini. Ni wetan akkuma beekamu bakka jiraadhu Yaman keessaa jiraattaa yoo ta'an magaalaa sanaatiin jira. Dalagaan deemaa jira. Osman gartee dhaabbadhee karaarraa basi makiinaa yookaan baasa eeggataa jiru. Bakka shoftaan dhufee akkamatti kun ani ofirraa kophaan qabu. Innis hin garreessi nama qabanii tanagaa. Hoggu takka nama qaban malee isaanii nama qabu garuu wallaahi yoo dhugaa na gaafatte takkaan na qabanii hin beekan akkama taa'etti. Dubanii itu makan nama duuba ana makiina akkamatti kararraa makaraan guddaan akkanatti deema. Karaa kana dhaabbadhee makiina baasa eeggataa jira. Harma dhufeetuma xilaa yaa wariyaa hanta karrabtu bilaadii naan jee. Hanta karrabtu bilaadii xilaa yaan. Hindi dee hoggaan additu kuna si nagabee jechuudha. Wallaahi bas gaana na daddaanii makiinaa keessatti ol na darbanii jechuudha. Isaan nama lama askara meeshaa kaagaban. Sila nama gartee karayyaa yookaan meeshaa kan qabne taate jechuudha. Qabanii makiina irratti ol lambaasan. Maali yoo nagaa qaama seeraa ta'uu waaniin argaa. Qaama seeraa wajjin dhaabbee dubbii godhuun mantaan. Ani kun wariyaadha akkuma wariyaa naan jaan sanitti mirgan qabu waa takka hin qabu jechuudha. Akka waan fedhan na godhuu danda'an jechuudha. Akkasitti qabanii makiinaa keessa ol na darbanii bakka jawaazaa si geessinaa naan jaan. Mana hidhaa jechuudha. Mana hidhaa si geessinaa naan jaan. Wallahi mana ajaa'ibsitti ta'uu bas gamaalin godha wajjin ol ba'ee bakka qabanii makiina na darbanii fuudhanii naan deemanii duraan dalagaan deemaa jira. Dalagaan sunis haftee jechuudha maali. Akkasitti fuudhanii naan deemanii anta fi ishtagal hashiish naan jaan. Anta fi ishtagal hashiish naan jaan. Yaa kan hin beeku maa arfa naan jeen. Hin beeku waa takka hin beeku wanni nan dalagu dalagaa eessa dalaytu bakka kanaatiin dalaga. Bakkaan dalaguun dattiime jechuudha. Asii bakka mana namaa nan bira dalagu irratti isinii dawwalu jennaan diddanii jechuudha. Hin dawwalan hin barbaannu yaani. Wallaahi maalin dalayda meeqaan dalayda yaani innaa hanga maallaqaan hin dalagu takka na gaafatanii maallaqaan kanaan hin dalaga bakka ittiin hime fuudhanii oofanii haraa keessa bakka haraa jedhamtu inni beekanii lafa gartee haraa guddarraa meetu bakka san geessanii dhaabanii. Wallahi yoo dhugaa na gaafattan basi garuu nama tokko nama ibidda harkaa qabu mataa kiyya waan hin qabu jechuudha. Akkasitti basi maallaqa aska waan qabdu maallaqa askan hin qabu hin jeen kunoo maallaqni nan qabu hangana maan qabaa jeeni. Wallahi hordoftoota keenya bakka dalagaatiin jira basi dalagarraan jira. Asumaan akkasitti bakka maallaqa waan hin qabutti kanneen bakka sanirraa
wallahi jawala ko fa ka ban ma la hutar kan ka bas mo ka yani hijira man ga suma ka ba ju wallahi kan ka bani nama lama je chuda na bata shini na rawda tani jawala to kon ka ba jawala khishi khai salba fada to kan ka bu no tan ma yani akanal ka beta ju achi sama ta ko sama bultus ni betani sani bi malaga nan ka buna rawda tani khalas tim nan jani ju waan barbaadan bakka fudhatanii hanga wayyaa garuu jawaalallee narraa fannee rabbi alhamdulillah akkasitti rabbiin na baasee kunoo wallahi bakka dalagaatti illee dhage wallahi akkasitti waan akkanaan na muddate silaa inshaallah jiruun biyya namaa biyyuma namaati an kanneen isinitti raammadhu du'aa nuuf godha inshaallah wallahi an silaa kam taa'iyyaati wallahi biyya namaa taa'urra biyya ofii galtee akka feetillee taate wanni sanirraa na aarsu garuun yaa waree anta kharrabeer البلاد يوقع جنون فانا عسى بس يا والله لو أنا قابلتني أسكتي نبي قلتي كمان تنا هاريا يوقع جديد ما مر فانا والله نمني جديد بتنجر شهر الرديمة أجمعنو خديمة ثم بقى سودي سنا ديوس تقارتو نجراجو بس نتاي كسيوس كابنا فوداني ऐसा किसी के जन जवाजा मनाई डास सिना कनीति अच्छी राशि तेज़नी फودani bakka baara afaan si darban jechuudha baraa namni ittiin dhiyaanna keessa gasina kan jechuudha akkasitti namni keenya bakka iyyuutti rakkataa jira bakka iyyuutti dhumaa jira asmaanu anillee gaa warra gartee san keessa anillee sila hayyee na qabani na darbani yaada hundaa yaada jechuudha wallahi akkasitti rabbiin na baasee kun alhamdulillah akkasitti waan isinitti dhaamadhu du'aayii akka nuuf gootanii du'aayii akka nuuf goota wallahi du'aayii waan hundaraa du'aayii caala maali nama tokko anguma gartee yani inni gartee bakka rakkoon mudate qofa abalu sun akkas ta'e jechuu sun ta'e wal bira dhaabbanne wal hajajjabeessinu silaanii fi har'aan tana maneedhaa seenee wallahi kanaa'u dhufee isinii waraab maaliif garuu kanarraa mudannoo tiyya maaliif hordoftoota kiyyaa waraabne jeetiin waraabee jiru takka as keessa dhufee wallahi na qabaniiti isin beeku garuu gaafa silaa qabaayaan sanillee rabbiin na baasee gaafa sanillee jalaa jechuudha mana keessaa kan hin gadi hin bahin taa'ee dhokodee rabbiin na baasee jechuudha maaliif angaruu warri waan isinitti dhaamu hangaan gartee mudannoo tiyya keessa namni biyya namaa ni deemnettan wallahi biyya namaa akkanaatti ni deemna biyyi namaa yeroon deeman kuttee jirti jechuudha yeroon biyya namaa deeman isin yaagalu biyya namaa yeroon deeman wallahi maamti yoo deemtanillee karaa seera qabeessaatiin hayyama keessan baafadhaa deema isinin jedha akka keenyatti akka gartee rakkoo hin mudanne maaliif waan silaa ittiin deemtan wallahi hayyama ittiin baafattee biyya feete deemuu dandeessan isinin jedha akkanatti akka gartee hantuuta gartee bashoo dheessutti dheessaa biyya namaa keessa ilmuma namaa dheessaa jiraachuun hanga yoomiitti oromoo wallahi ilma namaa dheessine jiraataa akka gartee hantuuta bashoo dheessitutti ilmuma namaa dheessinaa jechuudha biyya namaa keessa dhufne hantuunni barre yoonii fi bashoo dheessaa jechuudha waggaa isin kanarraa miite maaliif jidduu waan saroobbate waan jireenya isaa ittiin jiraatu jechuudha fudhatee goda isaa deebi'aa jechuudha akkasinutis akkas keessa irraa jechuudha irraa wallaadhu waan gaafatan suudii ta'e bakkuma fedhe ta'e keessaafu wallahi dheessaatuma bakka jiraataatuma daddalagaatuma gaafa dalagannee waan dalagatan biraa ijoollee ta'e nyaata ijoollee oromoo suutii keessatti qabanii biyya galchan hedduu jira jechuudha gaafa amma duwaan gaafatan wallahi yoo si qaban maaliif ati waan gartee hayyama malee dhufte wallahi hojii sirreetu takkitti kana roba fuudhanii siidhanii jechuudha yoo ti jawaala harkaa qabaatte jawaala takkitti harkaa qabaatte jawaala sanu manii daawwaa wal naqan sirraa fudhatanii ati duwwaatti haftaa jechuudha akkasitti arakkoo kana hunda keessa jirra inshallah rabbiin haa bilisoomsu oromoo du'aayii waliif haa goonu wal hajajjabeessinu wal bira haa dhaabbannu wallahi an akkama taayyatti silaa gartee biyya namaa tana keessa taa'udha wallahi biyyatti feeddiyoo tana isinii bare wallahi mudannoo tiyyatan gartee ganaa waan osoo dalagaa deemaa jiru nama tokkoon isiniif hime akkasitti wallahi baay'ee takkan agarsiisa garuu waan feedattillee haa taatu akka feetallee taatu biyya namaa keessatti nama dheessaa jiraachuu osoo hin ta'in yoo karaa seera qabeessaatiin dhufte hayyama keetitti ol qabdu boontee jiraattaa jechuudha
amma biyya tana keessatti waggaa si qaban mee mattaa kan keessin jaa mattaa kaa baasa booraan hin dhufne ati kamatti duraanuu taarifa kan dhufe irra guddaadha warri waan wal gaafanne jechuudha waan fedhan wallaahi waan feete ergaa gabaadhuu sirraa fudhataniiti namni maqaa isa kaasan jira jechuudha jawaala kana yoo dhugaa dubbanne namni jawaala kana waa hedduu keessaa qaba mee dhugaa rabbii irra yoo dhaabbanne namni gartee jawaala kana isa waa hedduu qaba waan jawaala kana isa jabeeffatu jechuudha kanumaafuu akka tasaa si qabanii hoggaan si qaban fuudhanii mana hidhaa ol sineenaan jawaalli kan jiru mee kam jettee nama dhaammattaa mee kam jettee maal goote gaa waa hedduu bakka kana keessatti kasaartaa jechuudha dhabdaa jechuudha yoo dhugaa na gaafattanii wallahi haalli nuti keessa jirru keessaa fuuyyamanii fi ijoolleen suudii jirtu haala yaachisaadha akkasitti garuu yoo dhugaa na ol gaafanne wallahi akkuma kaasee ture nama waan gartee xiqqishu kaanii jiraame uffata gartee uffatuma takka yaani kofoo jalaa gubbaa kamisa bareedaa tokko kaatee deemu yoo argan warreen keenya maal jaaniin anta fi istaqal hashii jaaniin qabanii nama duras hin fattashne jechuudha wallahi yoo dhugaa na gaafatta wallahi makiinaa keessatti si fattashanii waan ati harkaa qabdu si harkaa fudhatan jechuudha si galee ammoo nama gaartee amma taarifa ni beekanii wallahi shaararra deemaa namni itti dubbatu hin jiru yoo dhugaa na gaafatta maali saamicha jechuudha kun amma saamicha malee osoo qobaan ta'in nama kanarraa bakka awwaama gartee ifin jiraachisan nama kanarraa dabbartu yaman akkuma beekamu dhugaa gaafanne yaman mootummaa hin qabdu namni ni beeka yeroo guddaan namaati jechuudha fuudhanii waan fedhan siraa fudhatanii si gadhiisan wallahi oromoon teenya dhugaa na gaafatte kama taarifa dhufuu jira kana shaararra deemaa namni itti dubbatu hin jiru garoon dhaabbata takka wallahi nagattisiise silaa biyya tiyya keessa jiraate arraan tapheenna kun waa kana naan hin jiru yaada jirutu natti dhaga'amaa jechuudha akkasitti wanni inni isinitti dhaammadhu jaallatamtootaa fi hordoftoota kiyya wallahi du'aa'ee akka nuuf gootanii akka gammachuudhaan biyya teenyatti galu du'aa'ee nuuf godhaan isin jaa maaliif wallahi yoo dhugaa na gaafattan basi nama gartee wallahi dhugaa dubbanne nama akkanumatti as keessa dalagatu hafuudhanii baara baanitti darbanii jechuun bakka haariyaatti mas wallahi rabbiin ni danda'a an akka mataa kiyyaatti wallahi garuu fi billee rakkadhee rakkoo meeqaa keessa illee dabree as ga'e nama gartee wallahi karaa taaribaatiin biyya namaatiin deemaa jiru an akka mataa kiyyaatti dhaamsaan dhaabaa fi maallaqa gartee ittiin biyya namaatiin deemte taariba ittiin deemte dirqama haadha abbaa keetirraa hawaalaa si buusisiisanii 8,000 sara jechuudha fixattee waan karaa seera qabeessaatiin yoo biyya namaa deemteen akka jetti nan gammada jechuudha akka feetetti jiraataa jechuudha maali garuu bakka feetillee ilmi namaa kun yoo dalagate malee hin jiraatu jechuudha biyya tee keessa ta'e biyya namaa ta'e wanni biyya namaa deemtuuf maaliidha wallahi dalagaaf deemte obboleessa kiyya obboleettiitii garuu karaa taaribaatiin deemtee namni tumee na obboleessa keessa biratti hojjetanii asitti kanas siroorisanii waan ati gartee daleetee kanatti fiddutana dirqamaan qabanii sirraa fudhatanii maaliin godhagaa cal jetteetuma bakka waan qabannirraa fudhatanii cal jeetuma deemuu kiyya jechuudha hanga yoomii jechaa jiraannaa isin jedha hankaniin isinitti dhaamu wallahi akka mataa kiyyatti osoo gartee qabamuu kiyya osoo nan gadhiisee jiru an wallahi waan kana namni akka barnoota irraa fudhatu yaada jiru kan isin waraabe maaliif wallahi dhugaa na gaafattan bakka dalagaati jechuudha osoo dalagaatti jiruun dalagaatti yadhaabe jechuudha waa kana bakka viidiyoo tana waraabuun natti dhagaame isiniif waraabe namaatu waama akkasitti haa wallahi jaallatamtootaa fi hordoftoota keenya asirwaan wallahi kun ola namni kun warabee beektan dubbisuu dandeessanii wallahi bakkeetti dalagaa jira ganama kana waan akkanaatu na mudatee jechuudha waan akkanaan na mudatee kunu asumaanuu akka du'aa'ii naaf gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha akka viidiyoo tana sheer naaf gootan asumaanuu warri gartee jaallatamtootaa fi hordoftoota kiyyataa tan sheer naaf gootanii akka nama hunda biraan naaf geessan asumaanuu dhaamsa kiyya asumaanuu like sheer godhuun
jajjabeessaadha inshaallah waa akkatti naftu biyya namaa keessa nama galla maaliif garuu wanni biyya namaa keessatti qishoo nu teessise rakkoof bal'oo keessas dabarreetum obsine nu jiraachisu akka biyya baanitti waan gallu xiqqishoo of jijjiirreetuma yookaan maatii teenya illee jijjiirra jenneetuma biyya namaa keessa teenya malee waan biraatiif jaalannee biyya namaa keessa teenya yoo dhugaa nu gaafattan wallaahi keessaa foo dhugaa nu gaafattan wallaahi jaalattee biyya namaa keessa teessaa namni jetta wallaahi duba nama soba jechuudha. Haadha abbaa keetii fi obboleeyyan kee fira kee hunda dhiifte waggaa meeqa waggaa 10 waggaa 5 biyya namaa keessa teessa. Jaalannee biyya namaan teenyu garuu ofirraa jijjiirree maatii keenya jijjiirraa jennee biyya baane akkasitti inshaallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura anillee dalagarra jira. Asmaanuu wallaahi osoon dalagarra jiru viidiyoo tana isin waraabee asmaanuu dhaamsi kiyya wanneen isinitti dhaambaddu wallaahi waan akkanaatti kunu takkanaan afaan nu duta inshaallah nama dabarte baraa fi furguggee gajjaaniiti dabarsanii jaan akkasitti yoo inni feetan mudattus obsineetuma yoo falaxamnes obsineetuma yoo arabni nu dees obsineetuma yoo nutti roorisanis obsineetuma sammuu teenya kana keessatti waa hunda qabannee teenya jechuudha. Nama kan yoo fedhan wallaahi shaarratti makiinaan daandii biraa deeman jechuudha. Wari'uma andaan sayyaa kana akkanaati. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha.